Nagaa keessanii ani Dr. Yoosana Barraati har'aa kan waliin ilaaluuf deemnu waa'ee dhukkuba sukkaaraati. Egaa dhukkuba sukkaaraa yennaa ilaallu wantoota adda addaati. Jalqaba irratti kan nu ilaallu dhukkuba sukkaaraa yookiin diyaabeetii mellitus kan jennu kun maalinni kan jedhu ilaalla. Kan biraa hormooniiwwan kam kamiin wal qabataa qaama keessatti kan jedhuu fi gosoota dhukkuba sukkaaraa kan maaltu jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumas immoo mallattooleen dhukkuba sukkaaraa kun maali? Mallattoo akkamiitiin dhukkubsataan gara mana yaalaa dhufaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Isaan sunaanis rakkoo walxaxaa yookiin kompiilikeeshinii dhukkubni sukkaaraa kun fiduu danda'udha waliin ilaallu. Kana malees yaalli dhukkuba sukkaaraa kun of eeggannoo akkasuma yaalli dhukkuba sukkaaraatiif gochuu qabnu maal akka ta'e kan waliin ilaalludha. Egaa dhukkubni sukkaaraa dhukkuboota daddarboo hin taane keessaa isa tokkodha. Dhukkubni sukkaaraa namaa namatti hin darbu. Egaa dhukkuboota kaanii wantoota garaagaraatiin namaa namatti darbuu hin danda'u. Kan nama qabus yoo sukkaarri dhiiga keenya keessaa sababoota garaagaraatiin amma barbaadamu caalaa dabalu yookiin ol ka'uutiin kan dhufudha. Dhukkuba sukkaaraa jechuun sukkaarri dhiiga keenya keessa ni jira. Normaalii nyaatarraa sukkaara arganna. Sukkaarri dhiiga keenya keessa jiru sun hamma normaal jedhamu yookiin hamma sirrii ta'e olitti gaafa ol ka'u kan namatti dhufudha. Dhibeen kunis kan dhufu egaa rakkina itti fayyadama hormoonii insuliin jedhamu kan qaama keessa jiruutiin wal qabata. Insuliiniin hormoonii uumamaan qaama keenya keessatti madduudha. Rakkinoota haala hormooniin kun itti maddu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo haala qaamni keenya itti fayyadamu irraa ta'uu danda'a. Sababoota kanneen kan inni dhufu. Egaa hormooniin insuliinii kunis raajijii namaa keessaa burqa. Faayidaan isaa immoo sukkaarri qaama keenyaa akka wal hin kaane kan godhudha. Uumamaan kan qaama keenya keessa jirudha. Egaa akkuma dura isiniin jedhe itti aansuudhaan dhibeewwan sukkaaraa kun gosa adda addaa qabu. Isaan kan waliin ilaallu ta'a. Kunis dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa yookiin taayippii 1 dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa akkasumas dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa jechuudhaan kan gargar qooduu dandeenyudha. Jalqaba irratti dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa kan jedhamu raajijiin akkuma dura jenne hormoonii insuliinii burkisuu guutumaan guututti ni dhaaba. Normaalii raajijiin qaama keenya keessatti uumamaan hormoonii insuliinii maddisiisa. Egaa raajijiin kun hormoonii insuliinii kana maddisiisu guutumaan guututti yoo dhaabe gosa dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaadhaan qabamuu dhufaa jechuudha. Isaan kun jiraachuuf jalqaba irraa kaasee insuliinii bifa marfeetiin kan fudhatanidha warri dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa kuni. Kan biraa kan waliin ilaaluu deemnu dhibee sukkaaraa gosa lammaffaadha. Dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa kan jennu immoo kan namatti dhufu hormoonii insuliinii qaama isaanii keessaa ni qaban. Garuu qaamni isaanii kan akka maashaa, tiruu, cooma qaamaa fi kan kana fakkaatan insuliinii kanatti fayyadamuu hin danda'u. Ilaa hubattanoo ta'e gosti tokkoffaan rakkoo hormoonii insuliinii kun madduu dadhabuutti raajijii keenyarraa. Lammaffaan immoo gosa dhukkuba sukkaaraa gosti lammaffaan qaamni keenya itti fayyadamuu dadhabudha. Hormoonii insuliinii osoo jiru qaamni keenya itti fayyadamuu hin danda'u jedha. Insuliin reezistaansii kan jennu diviloopi godhu gosa lammaffaa irratti. Warri kun qoricha dhibee sukkaaraa fudhachuun qaamni isaanii maashaa fi turuufaan insuliinii duraan qaama isaanii keessatti burqaa jiru akka itti fayyadamu godhuun sukkaarri qaama isaanii akka ol hin kaane gochuun ni danda'ama. Gosti sukkaaraa kun yeroo hedduu namoota geessan umurii 30 olii irratti mul'ata. Dhibee sukkaaraa keessaa parsantii 80 kan ta'u dhibee sukkaaraa gosa lammaffaadha. Kan biraa dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa yookiin gestational DM kan jennudha. Kun bal'inaan hin mul'atu. Garuu dubartoota dura dhibee sukkaaraa hin qabne irratti erga ulfi ji'a 5 darbeen booda kan mul'atudha. Kanaaf dubartii ulfaa kamuu gaafa ulfi ishee ji'a 5 gahe dhibee sukkaaraa ilaalamuun dirqama ta'a jechuudha. Mallattoolee dhukkuba sukkaaraati taasisuudhaan kan nu ilaallu. Egaa mallattooleen kun akkuma beekamu fincaan amma fincaa'uu, hirriba keessaa amma nama kaasuu, garmalee nama dheebochuu, fedhii nyaataa dabaluu, qaamni nama huqqachuu osuma nyaata nyaatanuu qaamni nama huqqachuu, miira dadhabbii namatti dhagahamuu, ijaa sirriitti waa adda baafachuu dadhabuu, madaan nafaa yookiin qaamni keenya xiqquma yoo madaa'e irraa fayyuu dadhabuudha.
Biraa ulfaatina sababa hin beekamneen hir'isuunis mallattoo dhukkuba sukkaaraa kana. Egaa akka hubannootti wanni isinii kaasuu barbaadu dhibeen sukkaaraa gosa lammaffaa mallattoo homaa osoo hin agarsiisin qaama keenya keessatti rakkoo walxaxaa adda addaa fiduu danda'a. Kan biraa kan nu ilaaluu deemnu rakkoo walxaxaadha. Rakkoo walxaxaanii dhukkuba sukkaaraa rakkoo walxaxaa yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jedhameeti kan adda qoodamu. Kunis yeroo gabaabaa kan jennu sukkaarri qaama keenya keessatti yoo ol ka'e asiidii galakkisuudhaan nu miidhuu amma lubbuutti illee nu miidhuu danda'a. Kan biraa immoo yeroo dheeraa kan jennu ija keenya irratti, onnee keenya irratti, kalee keenya irratti rakkoowwan adda addaa nutti fiduudhaan nu miidhuu danda'a. Egaa rakkoowwan kana rakkoo walxaxaa dhukkubni sukkaaraa namatti fidu kana ofirraa hir'isuudhaaf qorannoo gaggeessuudha. Qorannoo gaggeessinee dhukkubni sukkaaraa nurratti argame immoo gorsa ogeessi fayyaa nuun jedhu nyaata sukkaaraan wal qabatee qorichoota ajajaman fudhachuu fi hordoffii gahaa gochuudhaan rakkoolee kana ofirraa ittisuun ni danda'ama. Egaa kanaa fi kan kana fakkaatan argachuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib godhaadha. Galatooma. Thank you.